Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan keenya akkam jirtu fayyaa nagaame alhamdulillah viidiyoo kana sibillee waraabeetan ture ammas irra deebidha. Rokkeetiin chaayinaan gadhiiftee dhiyoo kana ijoo hawaasaan miidiyaarra ijoo ta'ee deemaa jira dubbiin kuni. Rokkeetiin sun akkumatti fufetti jira. Sobee ganamarraa biyya Ashiyaarraa gara biyya Awustiraaliyaa deemuu jira jennee turre. Amma biyya Afrikaatti yaaddoo ta'aa jira. Biyya Afrikaa keessaa biyya Niijeer jedhamtuuf amma sa'aamaa kanatti guyyaa walakkaa jira jecha sa'aamaa kanatti biyya Niijeer jechuudhaaf sodaa qaba. Walumaa galatti biyyi Afrikaadha hin sodaachifti jechuudha. Edanarraa qabee hanga boruutti. Egaa biyya teenya rabbi nagaa godhu biyya teenya irra hin buusinii. Hanga kanatti gulufaa jira jecha meegaa xiqqeessee sin agarsiisa gaa'e. Amma bahariirra jira garuu biyya Afrikaadhaaf yeroo gabaabduu keessatti biyya Afrikaa qaqqabuu danda'a. Wanti saffisa jabaa saffisa qaba. Hanga kana bahariirra jira mee xiqqeessineetuma ga'a. Ilaallaa jecha biyyi Afrikaa argitanii biyya Niijeer jedhamtu jecha keessatti sodaa'in uumamaa yeroo ammaa kanatti yoo waan dhoowwu ta'e garuu gara biyya Afrikaa sararri isaallee bahariirra odoo jira ta'e biyya Afrikaatiif hanga waan bahetti bahu wanti kun yaaddoo ta'uun isaan oolu jechuudha. Saniifuu egaa viidiyoo isin irratti hin oofu. Afrikaan kana biyya amma Afrikama jettu tana biyya Afrikaati. Ani achii fagate boonee biyya ishiidhaa adduma addaan keessaa filatamuu danda'a. Itoophiyaatu jira, Suudaantu jira, Jabuutiitu jira. Sun egaa baay'ee hundaafuu rabbumatu jira jabaallee kan akkas hunda wanni nama sodaachisu hin jiru.